Naannoon keenya wantoota dinqisiisoo ta'an baay'ee qaba. Wantoota kanneen keessaa tokko naannoon keenya halluu adda addaatiin kan faayame ta'uu isaati. Yeroo adda addaa halluu adda addaa bakka adda addaatti argina. Halluun kunis diimaa, gurraacha, adii, boora, cuquliisa, keelloo, magaala, odolcha, daalachaa fi kanaaf kan kana fakkaatan ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e iji keenya naannoo kana ilaalee hin quufu. Keessumaa yommuu waqtiileen adda addaa faaya halluu adda addaa dabaree fidanii dhufan haala haarawaatiin ilaaluun baay'ee nama gammachiisa. Yoo waqtiilee adda addaatti wantoota naannoo keenyatti argaman ilaalle biqiltoota daraaraa halluu adda addaa qabaniin kuulamanii ofii bareedanii lafa bareechan hubanna. Daraaraa biqiltootaa xuuxuu fi firii isaanii nyaachuuf ilbiisotaaf allaattiiwwan halluu adda addaa qabanis ni argina. Isaan kunniin hundi bareedina uumamaa mirkaneessu. Akkuma biqiltootaa akkaataa bifti bineeldotaa farroo adda addaatiin itti kuulaman kan nama maalalchiisu ta'a. Fakkeenyaaf loon ulee tokko yookiin karra tokko keessaa kanneen bifa tokko qaban akka jiranitti ta'ee kanneen akka burree, gaarree, soqee, kalaadii, saaqaa, muxaa, booqaa, daammii fi xiillootiin faayaman hojii uumamaa akka dinqisiifannu nu taasisu. Bifa bineensotaas yoo ilaalle sararri hardiidoo, eberri qeerransaa, muxaawweennii fi jijjiiramni bifa gaararraa kan dinqii uumamaa akka dinqisiifannu nu taasisa. Dhalli namaallee faaya uumamaa kana fakkeessee wayyaa, mana, mi'a manaa fi meeshaalee adda addaa halluu dibuun of gammachiisaa jira. Fakkeenyaaf wayyaa yommuu dhahan halluu adda addaa dibuu fi handaara isaa fuula buusuun waan ijaa fi qalbii namaa harkisuun tolchu. Biqiltoota daraaraa adda addaa qaban mooraa ofii keessa dhaabuunis miidhagina daraaraatiin of gammachiisu. Walumaa galatti jireenyi dhala namaa haala nuffisiisaa keessa akka hin taane mimmi'eessuu fi miidhagsuun kan namoonni akka jireenya isaaniitti fufan taasisu keessaa tokko halluudha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo YouTube chaanalii Labataa Entertainment jedhu kana subscribe, like, share gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jecha lafa jirtanitti iddoo nagaanuu tura horaa deebanaa isiniin jenna.